السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nagaa keessanii akkami fayyaadha. Ramoo waan gabaabaa keessanii qabadhee dhiyaadhaan jira. Sunuu maal yoo jettan akkaataa gaalaa irraa Facebook irratti viidiyoolee fi gadhiisuu barbaadan itti gadhiisuu dandeettan isin agarsiisa jechaadha. Sunuu Play Store keessaa Facebook game ka jedhuu fi Mix Player isa jedhu kana Play Store keessan irraa buufattanii an buufadhee qopheessee jira jechaadha. Akkuma argitan kana isaan kanneen lamaan Facebook game isa jedhuu fi Mix Player isa jedhu kanneen lamaan buufachuu qabdani. Haalli akkaataan itti liivii itti waraabuu dandeenyu yookaan immoo gaalalee irraa deebisneetiin liivii waraabuu dandeenyu haala kanaan isin agarsiisa jechaadha. Akka armaan gadii kana ta'a jechaadha. Na hordofa. Facebook game isa jedhu kana keessan seenna. Asiin kana keessa seenna jechaadha. Amma Mix Player isa jedhu kana nu dhufa. Facebook video downloader ka jedhu jira. Isa illee barbaanne kanarratti illee Facebook irra download goone jiraanne jechaadha. Achi keessa seenna yookaan ammoo gaalarii Mix Player isa jedhu kana keessa seenna jechaadha mana. Tole. Amma siin kanneen keessa kafeetanitti filattanii itti liivii itti gochuu dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf immoo kaameraa waraabee jira waan ta'eef kaameraa waraabee kana irratti al takka cuqaasa. Amma asiin kana irratti viidiyoo sana irra gadi jechaadha. Zola. Asiin amma kana asiin viidiyoo kana irratti liivii bakka liivii jedhu sana irratti gadi dhoo'ine jechaadha. Amma sitti mina jedhee barreessa. Asiin ammoo yoo publikii barbaadaniif ol friend yeroo barbaadan only me ka jedhu irratti illee barbaadan godhachuu dandeettan. Amma post gochuu waan barbaanneef only me haa jedhuun jechaadha. Mee isin agarsiisa. Kun haala kanaan post gochuu dandeettan jechaadha. Kun liivii irra jira jechaadha. Only me waan ta'eef